الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلي مسلمة وكما جرتان دتي نجيني ربي سنرد حاجرات جتشا الراس ميسغنتا قباب دوتاكا وجلالا غرو سغنتان تون سينادا seenaa gabaabduu gorsa bal'aaf keessaa qabdu seenaa tan hoggaaniif hojii ilaallu garuu calma jennee ittiin buhaaroo osoo hin tahin warraa baruudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti seenaa warra duraa eeganuu addeesseenuu ibsee booda maal jedhe laqad kaana fi qasasihim cibratun li'ulil albaab seenaa isaanii keessa gorsaattuu jiraa jedhe warra qalbii qabuuf. يعني سينان تكا تاريخني تكو هقاني في دبتامي نمني أقلي كابو وارا برتا وارا هوبتا مي سينا قبابدو تنيقلا اللي بودا نموان الراهوبتو قبا ميت اللين بليس مسلمة أتيسو بليتي مسلمة سينا تنراوان هوبت وان الراسي قالي قما كومنتي قما جلال رتي waan irraa sii galee gabaabsiitii kaayuun dagatiin jechuudha. Seenaan tun gurbaa tokko ture qaadii biyya Marwaa maqaan isaa Nuh ibn Maryam jedhama. Gurbaan qaadiidhaa kuni intala bareedduu takka qaba. Intala akkaan bareedduudha tanii fi bareedumminni isii nama hunda boojee duuba. Intala isaa tana fuudhuudhaaf nama hedduutu kadhate warra qabeenya qabu tahuu warra aangoo qabu tahuu warra hawaasa keessatti illee dhageettii qabu tahuu nama hedduutu isii tana fuudhuudhaaf duuba gurbaa kana dhufee kadhate. Qaadiin kun gurbaa hindii tokko qaba gabricha tokko kanii fi maqaan isaa Mubaarak jaanii. Gurbaan qaadiidhaa kun eeyruu bareedduu takka qaba. eeyruu tana keessa dalaga duuba gurbaan Mubaarak jaanii kun. Guyyaa tokko qaadiin kun itti dhufee Mubaarak kanaan maal jeeni gur'uu cinabaa takka yookaan damee cinabaa takka meetanii nafaa qaadnaa fi diikootuu jeen. Duuba Mubaarak kun deemee gur'uu takka fideefii dhufe. Gur'uun inni fideef tuni gur'uu mi'ooytu osoo hin tahin tahadhoytu tanama gubtu san fideefii dhufe. Duuba gurbaan qaadiidhaa kun hoggaanii fi cinaba kanarraa muratee afaan kaayatu itti hadhoyte duuba isiin tun. Kana maal jeeni subhaanallah baatii lama guutuu eeyruu tana keessa turte akkamitti hadhaawaa fi yookaan immoo dhangaggaawaa fi mi'aawaa akkamitti addaan baasuu hin dandeenye jeen baatii lama guutuu as keessa turte. Duuba Mubaarak kuni deebisaa ajaa'ibaa takka deebisee fi maal jeeni yaa sayyida kiyya jeen an eeyruu kana keessee fi eeginaan jette malee nyaadhu waanaan hin jennaya. Kanaafuu waan ati naaf hin ayyamin si ganuu hin barbaanne an eegumatti hin jira malee nyaachuu hin barbaanne jeen duuba. Duuba gurbaan qaadiidhaa kun dalagaa isaa tanarraa ajaa'ibsiifatee maal jeeni waa hin si mari'achiisaa jeemme. Kana keessatti yaada keenaa laatta yaada keenaa kennitaa mee si mari'achiisaa jeen. Kana gurbaan kunillee maal jeeni Mubaarak kuni an eega rabbiitii qaalii ta'e godhaadha waan yaada kiyyaa siif hin kennaa jeen. Duuba qaadiin kun maal jeeni an intala bareedduu takkaan qabaa jeen. Intala tiyya nama hedduu dhufee na kadhate nama hedduu na gaafateeti. Eenyu fakkaan kennuu qabu sanii si mari'achiifadhuu fedheeti mee maal jettaa jeenati as keessatti. Kana Mubaarak kun maal jeeni wanni ati beekuu qabdu jeen. Zamana jaahiliyyaadha odoo islaamummaan hin dhufin dura namni akkatti ilmoo isaa kennu shanyummaa dhalaaluu turee jeen. Shanyii ilaaleet shanyii abaluu je'ee kennuu turee jeen. Yahudaan ammoo intala hoggaanii fi kennitu bareedummina laalteeti akkasitti kennitii jeen.
نصارى نمو زمن إرقام ربي خيسة أمو واني إسان بربادا نمني انت لإتهير سيسان صن دين نقبا صدا ربي نقبا جتشو دلالني جين زمن خين خنا خيسة أمو واني لالا قبين لالنية إنو قبين قبا إنو صدركا قبا لالني خننيتي أتي أفران خنا خيسة خفيت لالي كي خنني جين دو أفران خنا خيسة دو قاعدين خمال جيني أقومتي أني خني دي ربيتي في صدى ربي في لبيتين جراتي انت لتي يتنسيخ النوفلا جين دوبا مالي في صدى ربيتي في دين قباج فوسا قربا خنا خيسة تركي انت لتي ينسيخ الناجين دوبا خنا مبارك خنيس مال جيني أني قبرت خيتي خمالك خيتي النبيتي أكمن انت لتي تخبجاك أبدو شرفك أبدو أكمتنا خنتا أنا في سيمبر ولنجن وجيني سيمبر إسا أني قبر جنان قادين خمال جيني دبيا كان يتوليسي خي خرمنا نندمي وهي خنا مريانيتي تمراتي خي نندم أني اللين قليتين هذا دبسي هاتي أكسيتي مجوها دبستو وان الرقين يسيمنا عجين دون أكسيتي قربان قاضي لاخم خي هذا منسا دبسي akka inni miciyoo saanii tana gurbaa mubaarak jedhamu kanaaf kennuu barbaadu irra walii gala duba haati akkas dhaytee miciyoo hoggaa dubbistu an ajaja keessaniin alam bahuuti waan isinnaan jettan hundaniin godhaa jee akkasitti duba fuudhaa fi heerumni barakeeffamaan kun raawwatee mubaarakiis intala bareedduu tan intala diin qabdu fuudhee duuba waan ajaa'ibaa isaan lamaan jidduu gurbaa ajaa'ibaa tokko gurbaa hanga har'aatti addunyaan maqaa isaa dhoytu Abdallah ibn Mubaarak nama ja'aniin caalima guddaa khaniifuun addunyaan hanga irraa hadiisa keessatti qaala Abdallah ibn Mubaarak jettee maqaa isaa dhoytu isaan lamaan jidduu argamee jedhu laal akkuma dachiin bareedduun meeyra bareedaa oomisha bareedaa kennitutti gadaamessi bareedaa illeen ilmoo kabajaa ilmoo sadarkaa qabdu ilmoo ulfaattuu namaa kennaa akkuma hoggaa waa facaasan dachii gabbattuu dachii bareeddu laalanii facaasanitti hoggaa fuudhaniis intala diin rabbii qabdu sodaa rabbii qabdu laalanii fuudhuun bareedaadha haadha abbaalleen gurbaa diin qabu gurbaa sodaa rabbii qabu nama akkasii ilaalu malee qabeenyaa fi bareedumina laalanii kennuun hin barbaachisu seenaan tuni hangana takka mee isinillee waan irraa hubattan waan irraa isinii gale gama komantiidhaa irratti kennachuu hin dagatinaan isiniin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh